Gaafina furaffaa jechuudha. Jaarsanii qabdanii isin lamaanuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما ركفون إلمان أرمو هندي خيسانو بكجرتني سلامتان تنيتوني راحات اسم براغيسو سغنتا غافي اسمي قبلني الفي غافي جولين كومنت جرى نغافت إفي غما خيساتنيس ورا نغافت اسمي ديبي سلوفنا أسوان اللي وري غافي والفكاتي غافتن أسوان ديبي أركتن جني عبديك أمنا وري channel خناف ماجين subscribe like share goda akka video gaddisu isin bira geessu akkasiin wajjin turtii gaarii nu jajjabeessaa wajjin dhaabbanne gaafii takkaffaa isin lamaan ijoollee ganda takkaati. Okay silaana bitee ijoollee ganda takkaati sa if gaafa dhaatummaan akka feete deebis feeto hin jeelati beekasan garuu dhugaa malee kijiban himinaa jira bakka kana gubbaa soo sobnetti. Okay, nuti ijoollee biyya takkaatis ijoollee ganda takkaasii ifi amma waan isin hin beekne ta'e isinitti dabaloo jira nuti firaasi. Okay, ijoolleen irra guddiinsa wal fakkaattanii maal walii taatanii isin obboleeyyan jettanii nu gaafattan nuti fira jechuudha. Iccitiin bareedina keessanii maalii gaafii lammaffaa? Tanaatummaan deebisan keessan jiru ta'e. Tanaa aslan nu gaafachuun qabu maaliif jedhe? Alhamdulillah rabbi tokko nu uume. Deebisaa ajaa'ibaa ta'ee gaafii sadaffaa maaltu akkatti wal isin jaalachiise? Maaltu akkanatti wal isin jaalachiise? Wal hubachuu jaalala dura jechuun wal hubachuu dha'innoo jaalalti bichaan jiraattee yoo wal hubachuun hin jiraanne namni wal jaalatu hin jiru. Saniifuu wal hubachuu samboota wal kabajuu samboota jaalalti akkasitti karaa qabattee itti fufti jechuudha. Sanuma. Dura geeleen jechuun maal jechuun ni beektaa? Geelee jechuun sanada yaani sanduuqa waan akka sanduuqaati. Sanduuqa tokko yoo keessee yaani waati cuqqaallattee atummaa yoo keessa baafatte malee yaani qollofannaan banuu hin dandeessu. Akkas ta'uu qabdi geeleen. Dura geeleen yaani mistira keessa jabeessitu. Taati yoo rakkate si cinaa dhaabbattu yeroo ati gufatte harka si qabdu yeroo ati qoftee jechuudha. Geelee jechuun namni hundi geelee sii ta'uu hin danda'u. Akkuma seebitee namni wajji nyaatte hundi geeleeteetii miti. Geeleen yaani wal dhabdi jechuudha sii galee. Tanumaafuu asiin gorsa geeleef dabarsuun qaba. Wal nyaattanii waliin nyaatinaa badan. Ammas namni takka geelee jechuun mush addunyaa irratti miti akhiratti illee wal fayyaduu dandeessi. Yoo geelee dhugaa waliif ta'an jechuudha. Saniifuu geelee akhiratti illee wal fayyaduu waliif ta'a. Namni jecha wal jaalate agartee. Asidummaas walitti hin yaadina. Ammas gubbaarraa wal jaalachaa garaa keessaa waliif hin gubatina. Nama meeqaa jira geeleef hinaaftee gubattuuf yaani yoo isin waan takka harkattee ta'u yoo isin isii ollu yaani waan takka waamuu takka qabaatte ta'artuuf jira akkas walitti hin ta'ina. Namuu akka keetii jiraaddu atis isinis akkasiitti haa jiraattu. Isin lamaan jidduu jaalaltiin ifa kabajaan haa jiraattu isin hin jaa. Good like. Gaafii afuraffaa jechuudha. Jaarsanii qabdanii isin lamaanuu. Kanaan deebisa. Tun gaafii tiyya. Jeetiin fudhadha. Ani jaarsa tolchee bareecheetiin qaba. An jechuudha. Dassaa ta'u. Tiyya amma himuun faduu dhiifama naa godhaa. Ayyee. Halas mirga keetti akka feete deebisuu fi garuu an tolchee bareecheetiin jaarsa qaba. Jaarsanii qabaa jechuudha asirratti. Osoo gaafina keetti osoo tokko walitti isin fuudhee wal jibbitanii an karaa kiyyaan hin jibbu. Anama isin yoo rabbiin godhee jaarsa kiyya heerumte jechuudha. Kan dhalaatanii naaftisiin an garuu laa. Amma rabbiin godhee yoo jaarsa kiyya isin heerumte an mabsuuta. An raadila yaani almuhim hayyamaan qabaa. Haa ta'u dastu. Deebisaan qabu itti fakkaatte. Deebisaan qabu ata ibdee. Ni nafta jaanii bar. Ni jibbitaa siin jaanii bar. Ni jibbitaa. Aslan geereeti yaa wajjin. Ize. Jaarsa tokko qabaachuu. Fakkeenyaaf yoo jaarsi kiyya nama biraa fuudhe katee yoo fakkeenyaaf isin hin jaanii fakkeenyaaf namaan hin beekne bikkee isin jirtu hin beekne bikkee isin galtu hin beekne karaallee hin beekne nillee yaadanne ni qabdii hunda geenyeen fadhaan yoo ta'es malee inumaa geereetiyya
Atarafeetan koo. Okay. Rabbiin natti hin godhin. Okay, mirga qabdi. Waan fedhe deebisuuf namuu akka yaada. Garuu dachee amanina. Rakkoon qabu no. Laal waan takka yoo sirra bu'ee arkin basiituma laalta. Saniifuu homaa. Okay. Isin lamaan kamtu irra jaalata? Ana irra jaalata. Akkana dubbiin akkamiin beektu? Akkamiin beektu? Hangaan si jaaladhu anumaa beeka. Anis hangaan si jaaladhu anumaa beeka anaan jaa garuu. Anis anaan jaa. Ati ana jaa anis anaan jaa khalaas rabbi beeka. Rabbi keessa keenya akkaan garamte akka wajjin. Dastu osoo dooraala kumaa 5 fi roomaa keessaa eenyu filatta siin jedhanii eenyu filatta? Maallaqa addunyaa tanaatu yoo fidan ejee si wajjin waliin mataalu. Akkana itti na gammachiisa. Moshi 500 basiitaa fi wanni tana. 5,000. 5,000 takki 500 adii yani shay. Ayyee. Almuhim galatoom. Ayyee Rooma atis ati hooyi. Haa si gaafate. An garuu dhugaan hima mooniin kijiba. An maallaqa abbaa fedhanii jijjiiru. Maallaqa jechuun na biratti maaliidha? Maallaqni maarree miti maallaqni maal kattaabiin. Obboleessa qeeyyee maallaqa jetteeti biyyaa baatee ummaatee mi'ooyituu san dhiistee ilmootee mi'ooyituu dhiistee abbaa fedhe dhiistee biyya namaa kas deddeem maal barbaada maallaqa dhiistee deemne ummaatee maallaqa barbaada maallaqni muhiimidha hayaata namaa keessatti alliigaal maal jette namni maallaqni faayidaan qabu jee kan dhaabate. Amma dhugaadha jechuudha kun. Yes dhugaadha. Ammoo maali wanta geelee siidaamu gisee hunda maallaqa maratallu. Nasihaa. Anjiyyaa keenuma xiyyaa filadha malee maallaqa filadhu. Saaf maallaqni biyyaa nu baasee ije garuu gaafa biyyaa baanu san namaan jijjiirrenneetiin qabaane. La dalagannee nama keenya sanis gargaarree walitti deebinenneeti qabaane malee mush warra keenya sanii fi maallaqa keessaa tokko filannee biyyaan baane. Saniifuu habibatitiyyaa. Namni abadan waan takkaan hin madaalamu. Ilmi namaa rabbiin waan hundara caalchisee uume waan ta'eef jaafu. Okay. Yaadni keetillee yaada bareedaadha. Dhugaa keeti. Garuu bakka tana wayiin si gaafadha. Amma beekumsaan qaba misaalaaf. Tayyib. Khadiinaa haa ta'u, yaani kaayishii addunyaa haa ta'u hundaan baradha almuhim. Ati khadiinii fi duniyaatu. Baradheetti samii kota. Garuu qarshii hin qabu. Akka ilmi namaa qaba jedhanii beeka. Yeroo amma keessa. Asa jiru kanatti namni ilmi namaa nama kabajuu dhiisee jira. Maal kabaja? Maallaqa. Saniifuu ati yeroo hunda maallaqaan antaniin isinii dhaamuudha. Tayyib maallaqa kee, saayiba kee, maallaqa kee, jaalallee kee, maallaqni kee waan hunda keeti. Namni beekumsaan wallaahi beekumsaan ni kabajama akka maraaraatti. Namni tokko agartee miti waan fedhe baratee beekumsa isaa yoo itti fayyadamee nama fayyadu ta'ee ni kabajama. Yaadni keetillee fudhatama ni qaba. Wallaahi maaliif yaada kee kanaan inni fudhadha? Hin jitu. Yaadni yaada bareedaa. Yeti yaada nama kayaan beekutti ammas akkasumatti nama namummaa namaa beeku biratti yaani kamaallee ni muhiimii miti nama namummaa beeku garuu yeroo amma jiru kana ilmi namaa tokko namummaan beeku namummaan hin jirtu namummaan namni hundi maallaqa ni qabda as gubbas hin deemu tayyib maallaqa hin qabdu kophee si godhata si galee maal dibnasaa addunyaan maaliin kabajamuu jirti maallaqa akkasii almuhim. Agaf meeqa faara jira sana waan hundaafuu. Antaan enjoo isin maal jettan garuu. Isii deeggarees deeggara kana deeggartees deeggara garuu anaaf siin geededha yaadni keenya adda ta'uu qabu akkasuma wajjinu. Laa rakkoon qabu geelummaa fi yaadaa fi geelummaan takka miti yaadni namni inni nama wal dhabuu ooma jiraati waan takka irratti rakkoon qabu. Saniifuu. Okay isin lamaan jaarsanii qabdanii osoo hin somneetti kana deebisne. Kana irra jaalatu isin laala karaa takka daqiiqaa 2 lama wal faarsa. Maal jechuudha? Akkam jennee wal faarsine? Ammas jechuun ni'imaa rabbiin isinirra qanani'ee kana hundaaf. Rabbi galatoomfate. Galata galchaa. Nabii keenya irratti salawaatu wasalaam. Nabii keenya irratti salawaatu wasalaam. Alayhi salaatu wasalaam. Abbaa kumantii kanaa jechee. Daqiiqa 2 wal faarsaa sayyaa jamaa. Daqiiqa 2. An daqiiqa takkaa hin danda'u. Daqiiqa 2 masiniin jaa. Maaliin sinjaa? Nuti wal duuba fa'aa wal faarsoo nu beekna. Malee wal dura afaan dura akkana dhufnaa fa'aa. Jalaa baddii wanis. Yaa'ii faatti godhi waan jette ammas ilaalaa addunyaa
Bakkitanaan buusaaf jedhe qabbanaan buusaaf. garuu faarsii kanan danda'u gaa dhugumaan hima. Okkee achumaan ammas Okkee nuti ilma lama isin jaa. Yaa Frankiin? bareedduu tiyya. Yaa bareedduu tiyya dubbushee tiyya. hayyee Takka teetiin jirtu addunyaa tanarraa. Aman beenu dhiisaa dhiisaa. Tugooti daqiiqaa takkaa faarsina anammoo hin beeku. Ammoo dhugaa dastuu yaa ta'a mala jannataa hin jaamu waan hin jaamu yaa ta'a mala aannanii bareedduu akka maal hin jaa hin beeku hayyee faarsi ati almahim ammatis waan isin jiru bareedduu qashtii funyaan isii akka qalamaan dhaabbatu taa'ijjii isii ilaalte lafa hin laalle bareedduu bintittiin islaam hayyee qashtii takkittiin oolee Tana qawwee. hayyee Firaankiin nu dalage kan duraanii san baay'ee natti tole ittiin nuuf hojii bareedaa hojjechaa jirti. Siistar tiyya qaalii namaa jabaaddu hedduun si jaaladha dastuyyee. Shukraan rabbiin nu walitti si haa jaalatu. Ammasis Firaankii isiniif itti fufnaan isinii jaa. Namni amma gizeetti dawwallu hunda nu sodaachuu eegalanii jiran haasawaa sodaachaa haasawaniin isiniin jedhu garuu irraanfachiisnee irratti illee waan yaadina. Ifi ammasis namni nu shakka yoo itti waan dhugaalle ittiin muddeemnu isaan kalaas Firaankii irra dalagu deemtaa majaan. Saniifuu ije irraanfachiisnee irratti illee dabalee ammaan tana. Jedhee sarratti hin daleenu akkasii isin sun jajjabeessaa isiniin jenna ifi gaaffii ta'an tokko qofa. Gaaffii gama keessaatiin na gaafatan jechuudha. Okay. Rooba dastuu siif maalii? Dastuu jechuun anaaf geedetiyya obboleessitiyya intala ganda kiyyaati yaani fira kiyya karaa diidaan fira naaf isinii garee waan dibata akka yaani tooleen nuuf hedduu qabnaa jechuudha. Saniifuu kana hunda naaf taati. Anis isin akkasuma naaf jechi isin jettisan anis ammaan jechuu ka'ee isin naaf akkasuma jechuudha. Waan hin dubbaduu na gaafadhee bakka takkatti obboleettii keeriin biyyee fira. Okey, asumaan nu jajjabeessaa isinii jala isinillee nu cinaa dhaabbadhaa ammasillee warra nu cinaa dhaabbisu jirtan galatooma asumaan wallaahi wabbillaahi. Hundi keessanuu wallaahi. Hundi keessanuu isin galatoomfanna keessaafuu nama maqaan dadhooyinu malee galatoomaa isinii jenna. Ni dhufa guyyaan inshaa Allah galma geenye bakka yaanne san geenye isin takka takkatti maqaa isin yaamne isin galatoomfannu inshaa Allah. Yes. Wallaahi. Akkasii hundi keessanuu galatoomaa asumaan agartee miti shirshira waliif godhaa. Komentii jalatti yaada keessan nu ibsadhaa waan isin irraa irratti gaaffii kana keessatti waan nuti deebisii yoo jiraate komentii jala nu gaafadhaa isin. Okay, asumaanuu nageen nuuf tolaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Isin jaalanna. Isin hundaa. Bye.